Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Abiy Ahmad karaa sirrii irra hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warra hin jiru. Amma sirrii irra hin jiru. Inni Oromoodha. Harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beektaa. Oromummaa keessa jibbisiisa beektaa. Namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti anummata kiyyaaf qaalii beektaa. Garuu immoo mootummaan Dr. Abiy ana bituu hin danda'u. Bilxiginnaan gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Ololli kun eessaa kaate beektaa warruma qaama mootummaa keessaa baate. Maal kaayoonis tuub jirtu? Ka mormu keessas hin jira ka biyya bulchuu keessas hin jira. An kana sirriitti quba qaba beektaa. Carra qabeessas waan an ta'eef malee nan nyaatama ture. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome? An bilisoome hin jenne. Bilisoomne miti hin jedhe. Cunqursan mallee hin jira. Oromoota Oromoo cunqursaa jira. Dr. Abiy Ahmad gaaffii Oromoon deebisne waan tokko. Saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko. Miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko. Inni Oromoo miti waan biraati. Jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko. Jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Gadi bahee an Oromoo miti yoo jedhe okay. Inni Oromoo miti namni jedhu sun. Inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa? Ulfitti wareegameeti. Daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti. Waan an gammachuu qabu sitti fakkaata. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaniin jirtu sana. Oromoon du'uu kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beektaa. Maaliif seete? Nutu wal ajjeesaa jira. Siyaasa keessatti naan jedhan. Diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Dr. Abiy sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen. Nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu hundeessaatti Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar amni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti jidduu isaaniitti walii galtee dhabameen ummanni keenya sakrifaayi amma kana kaffalaa jira. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektan. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu. Kana booda akka inni aangoorra turus kan godhu Oromoo. Akka inni aangoorra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Dr. Abiy abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduraatti hin deebisuun deebisan hin beenu. Gaaffiin Oromoo isaan guddaan turre bar. Biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan. Yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaa miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe. Yeetimmi walad. Tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tela hin bubbisu beektaa. Maal dookumentariin irratti hojjechaa ooluu miti. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erga nu daangeessanii barri ture bubbulee. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irraa taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaa irraa fudhate beektaa. Ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira sisaay bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayiin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti namni kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun
namicha bira qaqqabe fakkaa Minilik bira. Odeeffannoo Minilik bira. Waa maatiin haa taphatu jedhame. Inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa. Sakaraa dhufee goojirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture. Harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa. Waametu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire. Jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaan. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Fardi abbaa qaba beektaa. Warri Minilik leellisu fardi kasaatii jedhu maal jettaan fardi kasaatii inni farduma isaatiin dhufee. No inni calqaba harra yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara Hacaaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaasee minni wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu. Sangaa fardaa si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun ka jiganii jedha. Siidaan kun yoo jig fardi akkanatti fardi ka Oromoo. Fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Ka jige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Minilik siif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan soba haa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeessaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal inni egaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa hamaa. Yakkamaa beeta mangisti keetti Oromoon lolti. Wanniin isa kasiidaan isa beeta mangisti kan palaasii mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate? Maltee fi wanni sun. Rifadheeraan. Maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama nan yaadda'aaf waan maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Amma immoo ees jirti sirber qopheesse obba'uu jira jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Mormati. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaa hin ba'a gaafa bahu.